ካቱ ባላ ስም ጠይቃችኋለሁ። ማንኛችሁም ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ለሁሉም ሰው ሼር አድርጉልኝ። አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ይሄንን Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaa Tiyuub HM jira jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan gara chaanaalii kiyyaatti dhuftanii isiniin jedha. Namoonni jalqabaaf gara chaanaalii kootiitti dhuftan like, share, subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa ulfaadha. Warreen afaana jirtan na jajjabeessaa jirtan koomentiidhaanis keessaanis dhuftanii na jajjabeessaa jirtan dhugaa guddaa galatoomaa ulfaadha. Namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhanii commenting keessa hedduu na jajjabeessee jira, hedduu sitti boonee jira, guddaan galatoomaa isiniin jedha. Ammas na jajjabeessuun keessan akkuma duraanitti itti haafufuu isiniin jechuun barbaada. Video akkuma jalqaba irratti argitan videoon guyyaa hadhaa isinii qabadhee dhufe akkuma afaan warra soddaatiin dhageessan kanatti jechuudha. Videoon kuni video mucayyoon tokko Saudi Arabiyaa keessatti kaameraadhaan akkamitti akka qabamte, akkamitti akka wanta mana namaa keessa jiru yookaan immoo hattee isiidhaa baatu akkamitti akkasiin qabamte video kana keessatti ni argattu, video guutuu isaa jechuudha. Kanaafiyyuu video kana like godhaa jammara, akkasumallee share godhaa isiniin jedha. Video kanas immoo hanga xumuraa daawwadhaa isiniin jechuun barbaada. Sababni isaas video nama hundayyuu otoo hanga dhuma daawwanne baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif wanti nu fayyadu keessa jiraachuu danda'a. Dogongorri yoo jiraatte nu sirreessitu, komentii jalatti nu barreessaa, yaada kan keessan nuuf qoodaa, gaafii feetanillee gaafadhaa isiniin jenna. Kanaafiyyuu videoon kun nama hedduu bira too ga'e baay'ee gaariidha jechuudha. Sababni isaas ijoolleen keenya biyya ormaa keessa hojjetaa jirru akka irraa of qusannu akka of eeggannu jechuudha. Video namni hedduun irratti deddeebi'ee hojjetaa jira jechuudha. Yeroo hedduu nutti himamaa jira. Kanaaf namoonni dhageessanii jirtu, namoonni hin beekne immoo namoonni dhageessanii jirtan immoo akka isa hin dhageenye biraan geessanuudhaan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Video guyyaa hadhaa kana keessatti jechuudha teknooloojiin amma biyya keenyayyuu jechuudha gurguddatee jira alhamdulillah. Biyya kamittuyyuu jalaa hin bahamu jechuudha, teknooloojii jalaa bahuun hafee jira. Kanaaf of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Jalqaba irratti namni gaafa biyya ormaa dhufu jechuudha ofitti amanamummaa guutuu qabaachuu qaba, waa hedduu irraa of eeggachuu qaba jechuudha. Mana namaa kana keessatti nama hedduudha wal qunnamama jechuudha. Mana isa hojjennu, nama isa bira hojjennu sana qofayyuu ta'uu hin taane ijoollee hedduu, namoota hedduu, nama afaan hedduu dubbatan wajjiniin wal qunnamuutu jira jechuudha. Kana keessatti immoo nuti kan nama eegu rabbuma, rabbii gaditti immoo nutis bareechinee of eeggachuu qabna jechuudha. Maaliif wanti nama mudatu waan adda addaatu jira, afaanii hojii irratti walii galamuu dhiisuutu jira, waa hedduutu jira jechuudha. Tokko lama jedhamee lakkaa'amee hin dhumu, hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Kanaaf rabbiin bakka isin jirtan nuti isin haa eegu, nutis immoo hanga humna keenya of haa eegnu isiniin jedha. Obboloota koo biyya ormaa keessa jirra, namni wajjin hojjennu nama ormaati, haadha keenya bira hin jirru, abbaa keenya bira hin jirru, biyya keenya keessa hin jirru. Kanaafiyyuu hamma dandeettii kan keenya waa hedduurraa of qusanne of haa eegnu. Rabbiin immoo bakka nu jirru hundatti rabbiin nu haa eegu isiniin jedha. Akkuma beekamu kabajamtoota hordoftoota kan koo video guutuu isaa isinii fidee dhufeen jira jechuudha. Video kana waluma faana daawwannaa gara videootti isin dabarsa. Video kana dhaggeeffadhaa. Videoon kun video afaan warra soddaatiin waraabamedha. Namoonni dhageessanii yookaan amaariffa jechuudha. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባላ ስም ጠይቃችኋለሁ። ማንኛችሁም ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ለሁሉም ሰው ሼር አድርጉልኝ። አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱልኝ። ይሄን ቪዲዮ ያያችሁልኝ ነው አይደል? ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱልኝ። ካሜራ እያዞረች ነው። ለሁሉም ሰው ሼር አድርጉልኝ። ይሄው ካሜራ ስራ ገብታ በስራ አዘዋሪዎች ጅዳ ላይ ስራ ገብታ እቺ ልጅ በስራ አዘዋሪዎች ጅዳ ስራ ገብታ ከሳምንት በፊት ማለት ነው የገባችበት ቤት አበሻ ትሰራለች። የገባችበት ቤት አበሻ ሌላ አበሻ ከሷ በፊት ትሰራለች። እቺኛይቱ ግን የገባችው በሷ ጀማ ሳይሆን በሌላ ጀማ ነው ስራውን የገባችው። የዛችኛይቱ ፊት የምትሰራይቱን ያበሻይቱ 2000 ብርና 2 ጀዋል፣ የሴትየቱን ደግሞ 4000 ብርና Egaa videoon gabaabaadha. Akkuma argitanii mucaan kun jechuudha Jiddaadha, Saudi Arabiyaa keessa namoota hojii nama galchanuun jechuudha. Kan isiin hojii galte garuu isii dura mucaan kan biraa kan hojjettu jirti jechuudha. Isiin kun nama mucaa isii sana achi galchinu tun taane nama biraatiin jechuudha kan isiin hojii sana seente.
garuu eega seente immoo amala ajaa'iba jechuudha yookaan amala badaa qabdi halkanii kaameraan na waraabu jechuudhaan hanna irratti bobbaatee jirti jechuudha garuu wanti kun wallaahi baay'ee tokko nama yeellaasisa baay'ee tokko nama qaanfachiisa nuufillee mana madaamii keessatti wallaahi waan baay'ee gaarii miti jechuudha maaliif nam tokko gaafa biyyarraa ba'u dafqa ofiitiin hojjetee argachuudhaaf malee kan inni biyyaa bahee waan namaatiin immoo yookaan kan nama fedheeyyuu haa ta'u ofitti amanee hojjetee biyya ofiitti galuudhaaf jechuudha kanaaf inshallah rabbiin waan akka kanarraa nu haa eegu isiniin jedha namoonni tokko tokko immoo waama bahaniif ni dagatu jechuudha gaafa biyyarraa bahan wanti nu baaneef waan namaa fuune yookaan hanne kan eenyullee kan abbaa fedheeyyuu haa ta'u sanaaf itoo hin taane dafqa keenyaan hojjennee argannee biyya keenyatti galuudhaaf jechuudha garuu namni bahanii mukaayyuu ofii daddagatanii ofis maqaa balleessanii biyya keenyallee maqaa balleessanii nama nagaadhaan mana namaa hojjetaa jirullee maqaa balleessanii jechuudha birriin namaa hamma fedhe yoo ta'e haqqiin namaa hamma fedhe yoo ta'e jechuudha birri miliyoona yoo ta'e yoomillee nama hin fayyadu jechuudha duniyaadhuma kanarratti nama hin fayyadu jechuudha unkaan saakiraatii miti kanaaf rabbiin akiraa keenya nuuf haa tolchu rabbiin macarashaa keenya nuuf haa bareechuu isiniin jedha sababni isaas namni waan hadha qofa ittiin nyaatee bulu yookaan immoo hadha qofa ittiin jiraatu qofaa saba malee gara fuulduraatti maal akkasa mudatu maal akkasa ta'u hin sabu jechuudha Dhaamsi koo guyyaa har'aa kana fakkaataa sababa nama tokkootiin namni hedduun keessa badee midhaan adda irra gahaa jechuudha akkuma obboleetta keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti asaqayyamaa turan nama tokko nama lama qofaan jechuudha badiini malee namni hundi badii qabaatee fi miti namni qulqulluun keessa bada jechuudha kanaafiyyuu rabbiin nu haa eegu isiniin jedha akkasumallee du'aayii bareedaa kan ta'e isinii qabatee dhufeen jira du'aayii kana saamiin jedha obboleetta keessan biraan illee gahaa isiniin jechuun barbaada egaa akkuma beekamu namni nama tokko qofa toon taane kan inni balleessu nama hedduudha jechuudha amala gaarii rabbiin nuuf kennu ilaalcha gaarii rabbiin nuuf kennu ilmi namaa ilaalcha gaarii waan ofii jaallannu nama rabbiin nama jaallatu nu haa godhu isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu